nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii gaarramoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 6ffaa end of unit questions gilgaala xumura boqonnaa 6 kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaaf isinis chaanalichaaf keessummaa utaatiin subscribe gochuudhaan maatii utaatiin immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoo like share gochuudhaan yeroo keessanii barattoota Oromiyaa guutuu bira qaqqabu keessan baadha. Akkasumas PDF gilgaala kana yoo barbaaddan description box keessatti chaanalii Telegram isiniif hangaa achi keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Amma gilgaala jalqabnu. Question number 1. You are looking at a burning candle. Draw the path of light that enables you to see that candle. Egaa isin akka waan shaamaa yookiin immoo dungoo boba'aa jiru tokko ilaalaa jirtanitti of fudhadhaatee akkamitti dungoo sana arguu ifa dungoo sana arguu akka dandeessan diyaagiraamii yookiin immoo sarara kaasaa yookiin immoo draw godhaa isiniin jedha jechuudha. So light is emitted in all directions from the flame of the burning candle. Egaa ifti shaamaa ifaa jiru sanirraa bifa kanaan kallattii hundaan maal ta'a jechuudha. Xiyyiifaa kallattii hundaan imiidhaa yookiin immoo gallakkifamaa jechuudha. The light travels in straight lines from the candle flames. Egaa ifni sarara qajeelarra yookiin immoo daandii sirriirraa akka deemu yeroo darbe ilaalleerra jechuudha. Egaa akkaataa nuyi itti arguu dandeenyu a specific beam of light travels directly from the candle to the eye or your eye. Egaa beamiin yookiin immoo carallaan ifaa gosa murtaa yookiin immoo xiyyoonni ifaa baay'een isaanii kan murtaa'an biimii kan jennuun xiyyoota ifaa hedduudha iddoo tokkotti jiran jechuudha. Kallattiidhaan ija keenya irra dhaqanii qubatu jechuudha. Sanaan booda reetinaa keenya irra qubachuudhaan sammuu keenya faana taaneet sammuun keenya egaa deebii akka itti kennu yookiin immoo interpret akka godhu yeroo darbe ilaalleerra bifa kanaan dungoon kun boba'aa jiraachuusaa arguu dandeenya jechuudha. Question number 2. Explain why you need to protect yourselves from ultraviolet radiation from the sun. Egaa sababa isin UV yookiin immoo calarraa UV irraa yookiin immoo ultraviolet wave kan jennu kanarraa of eeguun maaliif barbaachisaa kan jedhudha jechuudha. Protection from ultraviolet or UV radiation is crucial for several reasons. Egaa sababoota garagaraatiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The first one is UV radiation can cause skin damage. Egaa gogaa keenya miidhuu danda'a jechuudha yoo nutti baay'ate UV'n kun leading to sunburn. Egaa sunburn hin jennu yookiin immoo aduudhaan gubachuu kana fiduu danda'a. Increasing the risk of skin cancer. Akkasuma saaxilamummaa keenya kaansarii gogaallee maal gochuu danda'a jechuudha dabaluu danda'a. Prolonged exposure can result in eye conditions such as cataracts and macular degeneration. Egaa sunlightiin kun yookiin immoo UV'n kun yoo baay'ee nutti baay'ate rakkoowwan ijaa kanneen akka cataract kan jennu akkasuma macular kan jennuun fiduu danda'a jechuudha. Macular kan jennuun naannoo kooniiwwan keenya retina keessatti argaman sana miidhamuu yookiin immoo deebii kennuu dadhabuu isaaniiti jechuudha. Isa kanallee nutti fiduu danda'a. The other is UV rays can suppress the immune system. Akkasuma dandeettii madinummaa qaama keenya yookiin immoo dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenya hir'isuu danda'a jechuudha. Reducing the body's ability to fight off certain infections. Egaa dhukkuboota garaagaraa akkasuma infectioniiwwan garaagaraa qaamni keenya salphaatti akka hin dandaman yookiin immoo ofirraa ittisneef gadi buusuu danda'a jechuudha. Kanaafuu UV sababoota kana itti dabaluu dandeessu irraa of eeguu qabna jechuudha. 3. List some advantages and disadvantages of using X-rays. Egaa bu'aa fi akkasuma miidhaa X-ray fayyadamuun qabu tarreessaa jedha jechuudha. Mee jalqaba irratti nuyi faayidaa ilaallu. These are some advantages of X-rays. The first one is cheaper and simple technique. X-rayin maalidha jechuudha. Gatiinsaa salphaadha akkasuma mala salphaadha yookiin immoo salphaatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. It has lower radiation compared to CT scan. Fakkeenyaaf CT scanidhaan yoo wal madaalchisne carallaa yookiin immoo cararii xiqqaa kan qabudha jechuudha. X-rays are not absorbed very much by air. Hence, specimen need not be in evacuated chamber. Egaa X-rayin yeroo baay'ee qilleensaan baay'een xuuxamu waan ta'eef saampilli yookiin immoo specimeniin keenya dirqama kutaa duwwaa keessa ta'uu hin qabu jechuudha. Garuu yaaliiwwan tokko tokko dirqama kutaa duwwaa keessatti gaggeeffamuu qabu jechuudha. Kuni akka faayidaa isaatti ilaaluu dandeenya. It helps to diagnose tumors easily without the need of surgery. Tumorii garaagaraa yookiin immoo dhiituuwwan garaagaraa qaama keessa jiran surgery tokko malee fayyisuu yookiin yaaluu ni dandeenya jechuudha. X-ray fayyadamne. X-rays are widely used by radiologists to identify cracks for infections, to identify level of injury and to identify abnormal bones. Egaa X-ray kan jennuun kun iddoo garaagaraatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa radiologistoonni kun caba lafee garaagaraa adda baasuudhaaf infectioniiwwan garaagaraa qaama keessa jiran akkasuma sadarkaa miidhamaallee adda baasuudhaaf lafeen keenya abnormal yookiin immoo
haala sirriirra jiraachuu dhabuu isaallee ittiin adda baasuu danda'u jechuudha. It helps to locate alien objects inside or around bones. Egaa X-rayin kun amma wantoota haaraa yookiin immoo wantoota baratamoo hin taane qaama keenya keessatti kan alaa jechuu dandeenya, qaama wantoota alaa jechuudha. Wantoonni kunneen naannoo lafee keenya akkasuma qaama keenya keessa jiraachuu isaanii adda baasuu dandeenya jechuudha. Beyond medicine, they are used in security and material inspections. Egaa hunda isaanii kana walitti kan yaalle kan X-ray maal keessatti fayyaa keessatti qabudha jechuudha. Akkasuma X-rayin security nageenya biyyaa keessatti illee gahee qaba jechuudha. Lugeejiiwwan yookiin immoo boorsawwan gurguddaa ittiin ilaaluudhaaf sakatta'uudhaaf jechuudha. Inni kunis faayidaa isaati jechuudha. Inni itti aanu miidhaan isaa maalinni? Disadvantage of X-rays. The first one is it does not provide 3D information. Egaa akka disadvantage kan ilaaluu dandeenyu X-rayin kan nu kennu 2D information dha jechuudha. 3D information nu kennu kuni hanqina isaati. Bones can block significant diagnostic data as they absorb the radiation. Egaa lafiiwwan maal gochuu danda'u jechuudha. Daatawwan baay'ee isaanii block gochuu danda'u yookiin ofirraa deebisuu danda'u jechuudha. Ofirraa deebisuu danda'u jechuudha. Kanaafuu information gaammas argachuu irratti rakkachuu dandeenya. They do not interact very strongly with lighter elements. Akkasuma immoo wanta jajjabaa hin taane yookiin immoo wanta baay'ee lallaafaa ta'e keessatti xiyyi nuu deebi'u baay'ee xiqqaadha waan ta'eef wantoota baay'ee yookiin immoo daataa barbaannu gadi fageenyaan argachuu hin dandeenyu yookiin ogeessituu gadi fageenyaan argachuu hin danda'u jechuudha. Due to this radiation, it mutates cells which causes ionization. This often leads to cancer. Egaa cararlaadha yookiin immoo xiyya ifaatii waan ta'eef kan gallakkifamu seeliin akka mutate gochuu danda'a jechuudha. Egaa mutationiin kun immoo ionization fidaa. Inni dhufe jechuun immoo kaansariidhaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kun miidhaa isaati. It does not produce the best image but medium quality image. Akkasuma imeejiin uumamu suni imeejii sadarkaa olaanaa qabu miti jechuudha. Qulqullina olaanaa osoo hin ta'in giddu galeessa. Exposure to X-rays during pregnancy can pose risks to the developing fetus, including potential birth defects or developmental issues. Egaa osoo dubartiin tokko yeroo ulfa jirtu yoo X-rayidhaaf saaxilamte daa'ima guddachaa jiru san irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuu qabdi jechuudha dubartiin ulfaa tokko. Question number 4. Write a short essay on a type of electromagnetic waves. You should look at uses, advantages and disadvantages of your chosen radiation. Egaa electromagnetic wave keessaa tokko filadhaatii waa'ee isaa barreeffama yookiin immoo essay barreessaa isiniin jedhee jechuudha. So fakkeenyaaf nuyi saampilii muraasa haa fudhannu. First of electromagnetic waves are a fundamental part of the electromagnetic spectrum and encompass a range of types including radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays and gamma rays. Each type has unique properties and uses. For this essay, let's focus on microwaves. Egaa electromagnetic kan jennuun paartii electromagnetic spectrumii keessaa baay'ee isa murteessaa fi isa bu'uuraa kan ta'edha. Egaa wantoota armaan olitti kaasne kan of keessaa qabata jechuudha. Radio wave of keessaa qaba, microwave, infrared, visible, yookiin ifa adii kan jennu, ultraviolet, xiyyoota xaafii, xiyya gaama of keessaa qaba jechuudha. Egaa propertiin hunda isaaniitu adda adda menuu kan microwave gabaabinaan ilaallu. Microwaves are a type of electromagnetic radiation with wavelengths ranging from 1 mm to 1 meter. Egaa microwave kan jennu electromagnetic radiation keessa wavelengths isaa millimeetira tokko hanga meetira tokko dheerachuu kan danda'udha jechuudha. Falling between infrared radiation and radio waves on the electromagnetic spectrum. Egaa microwaves kun eenyu gidduutti argamu jechuudha. Infrared radiation fi radio waves keessatti argamu jechuudha. Spectrum electromagnetawaa keessatti. These waves are ubiquitous in modern technology, playing crucial roles in communication, cooking, various industrial and scientific applications. Egaa waveewwan kunniin yookiin microwaves kan jennu kun teknoolojii ammayyaawaa keessatti iddoo hundatti kan argamanidha jechuudha. Akkasuma gahee olaanaa kan baanidha jechuudha. Communication keessatti, cooking nyaata bilcheessuu keessatti, industiriiwwan garaagaraa keessatti akkasumas hojiiwwan saayinsii garaagaraa keessatti bal'inaan hojiirra oolu jechuudha. Despite their widespread use, microwaves also came with advantages and disadvantages that merit careful consideration. Egaa bal'inaan hojiirra ooluu isaaniitiin dabalatee immoo microwaveewwan kun
bu'aas qabu miidhaas qabu jechuudha. So of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Mee bu'aa isaanii fi immoo miidhaa isaaniis itti dabalaa jedha waan ta'eef gaafiin keenya gaggabaabsinee haa kaasnu. First, uses of microwaves. Eessatti hojiirra oolu kan jedhudha jechuudha. Microwave ovens are common in kitchens, cook food quickly by agitating water molecules, preserving nutrients better than conventional ovens. Egaa microwave ovens kan jennuun kun kichiniiwwan garaagaraa yookiin immoo kutaa nyaata itti qopheessinu garaagaraa keessatti nyaata saffisaan bilcheessuuf hojiirra oolu jechuudha. Maal gochuudhaan bishaan sheek gochuudhaan yookiin immoo vaayibireet gochuudhaan dafee akka nyaanni sun bilchaatu akkasuma qabiyyee nyaata sanaallee akka keessaa hin miidhamne yookiin immoo keessaa hin dhumneef illee gahee guddaa bahata jechuudha. In communication, microwaves are essential for mobile phones, Wi-Fi and satellite communication due to their ability to penetrate the atmosphere. Communication keessatti immoo microwave kan jennu kun gahee guddaa baatu jechuudha. Bilbila kan walitti bilbiluu dandeenyu sababa microwave hin jiruu fi Wi-Fi kan fayyadamnuuf sababa microwave hin jiruu fi satellite communication kan gochuu dandeenyu maal waan jiruuf jechuudha. Microwave fayyadamneeti jechuudha. They are crucial in radar systems for detecting objects and measuring their distance and speed, used in air traffic control, weather forecasting, and automotive collision avoidance. Egaa radar system radaarii keessatti baay'inaan hojiirra kan oolanidha jechuudha. Kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle waa'ee fageenyaa fi saffisa wantoota garaagaraa safaruudhaaf used in air traffic control egaa tiraafika qilleensa keessaa yookiin immoo xiyyaarota garaagaraa to'achuudhaaf weather forecasting ragaala qilleensatiif itti fayyadamna akkasuma walitti bu'iinsa automotive yookiin immoo konkolaattota garaagaraa illee hir'isuudhaaf sirriitti kan itti gargaaramnudha jechuudha. In scientific research, microwaves are used in spectroscopy to study molecular structures and in plasma physics. Egas naannoo saayinsiitti immoo dhufne microwave damee fiiziksii fi keemistiriin walitti qaban spectroscopy keessatti sirriitti fayyadamna akkasuma plasma physics kan jennu keessatti fayyadamna jechuudha. Plasma physics kan jennuun faalkaa sadan nuyi beeknuun alatti isa afuraffaadha jechuudha. Urjiiwwan keessatti bal'inaan kan argamu. So waa'ee faalkaa isa afuraffaa kana kan qo'annu yookiin kan qorannu microwave kana fayyadamneeti jechuudha. The other is advantage of microwaves. Here is the advantage of microwaves. Microwaves excel in communication due to their ability to carry large amounts of data quickly, essential for the internet and the mobile networks. Egaa salphaatti yookiin immoo saffisaan socho'uu yookiin immoo wal qunnamuu microwave kanaan daataa guddaa saffisaan dabarsuu waan danda'aniif internetii fayyadamuu fi bilbila garaagaraa fayyadamuu keessatti faayidaa guddaa nuu qabu. Their short wavelengths provide high precision in radar and detection system. Ammas wavelengths isaanii kun kan reediyoo irratti xiqqoo gabaabbatee kan jiru kun raadaarii fi sirna garaagaraa keessatti bu'aa guddaa kan qabanidha jechuudha. Important for weather forecasting. Weather forecasting ragaarii qilleensaa keessatti. Even military surveillance. Waraana yookiin immoo raayyaan ittisa biyyaallee itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. In cooking, microwave ovens offer convenience and energy efficiency by directly heating food, making them valuable in both households and commercial settings. Egaa nyaata bilcheessuu keessattis microwave oveniin bu'aa guddaa kan nu kennudha jechuudha. Kan akka faayidaatti kaasne hanqinni isaa maal inni kan jedhu muraasa isaa ilaalla jechuudha. Despite their advantages, microwaves have several disadvantages. Egaa akkuma bu'aa qaban hanqinas qabu jechuudha. Physical obstacles like buildings and trees as well as weather conditions such as rain, what we call rainfed, can affect microwave communication signals. Egaa buildingiin garaagaraa ijaarsi gamoo garaagaraa akkasuma qilleensi cimaan fakkeenyaaf roobni cimaan yoo jiraate rainfed kan jennuun suni communicationii microwave gadi buusuu danda'a. Kanaafidha jechuudha. Yeroo tokko tokko yommuu roobni jiraatu yookiin immoo ganna yommuu ta'u duumessa yommuu ta'u neetworkiin baay'ee jeeqama jechuudha. Health concerns include potential thermal damage from prolonged exposure to high level of microwave radiation, though safety measures are in place to limit this. Egaa fayyaadhaan wal qabatees microwave kanaaf yeroo dheeraadhaaf yookiin immoo raadiyeeshinii microwave yeroo dheeraadhaaf yoo itti saaxilamne fayyaa keenya irratti rakkoo qabaachuu danda'a jechuudha. In communication, microwaves pose security risks as they can penetrate walls, leading to potential and unauthorized data interception, necessitating encryption and other security measures to protect sensitive information. Egaa walqunnamtii keessattis immoo rakkoon inni qabu egaa keenya manaallee yookiin immoo girgiddaa manaallee darbuu waan danda'aniif radiyeeshiniin kun yookiin immoo weeviiwwan kunniin daataa namaa yookiin informationii namaa salphaatti
bira ga'uun fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasuma paaswoordiiwwan garaagaraallee cabsuun yeroo tokko tokko ni mudata jechuudha. Kanaafuu nageenya information yookiin immoo daataa wanta tokkootiif yeroo tokko tokko saaxilamaadha jechuudha. 5. List the EM or electromagnetic spectrum in order of increasing wavelengths. Egaa gaafa shanaffaan immoo maal jedha? Akkaataa dabaliinsa dheerina dambaliitiin spectrum electromagnetii tarreessaa isiniin jedha jechuudha. The first one is gamma rays. So it is the shortest wavelengths and highest frequency and energy. Maal qaba jechuudha? Wavelengths baay'ee gabaabaa fi frequency fi energy guddaa qaba jechuudha. X-ray ittaana jechuudha. Gabaabaan wavelengths yookiin dheerina dambalii gabaabaa kan qabu X-ray dha. Gamma ray ittaane. Slightly longer wavelengths than gamma rays still high frequency. Egaa gamma ray irra wavelengths dheeraa qabaata. High frequency dha akkasuma high energy dha jechuudha. Ultra or UV light. Longer wavelengths than X-rays. Visible to some insects. Egaa insectii yookiin immoo raammolee muraasni kan arguu danda'anidha. Visible light ifa adii kan jennu kan nuyi immoo arguu dandeenyu jechuudha. It is the range of EM waves perceptible to the human eye. Ija keenyaan arguu kan dandeenyudha. Infrared or IR radiation. Longer wavelengths than visible light. Felt as heat. Egaa inni kun immoo visible light irra kan dheeratedha jechuudha. Maal akka maalitti nutti dhaga'ama? Akka ho'aatti kan nutti dhaga'amudha yookiin immoo adda baafannudha. Microwaves used in communication technology and cooking food. Egaa microwave kan jennuun immoo communication fi nyaata bilcheessuu keessatti isuma sila ilaalle sana. The last one is radio waves. Longest wavelength isa dheeraadha jechuudha. EM spectrum keessa from the EM spectrum the radiation or the spectrum that has the longest wavelength is radio wave used in broadcasting and communication. Egaa broadcasting fi communication keessatti bal'inaan kan hojiirra ooludha jechuudha. Sixth, do the reflect rays that contribute to forming the image from a plane mirror obey the law of reflection. Egaa xiyyoonni daawwitii diriiraa irraa balaqqeessan seerota balaqqeessaa ofii hojiirra ni oolchuu jechuudha. Perfectly. The reflected rays that contribute to forming the image from a plane mirror do obey the law of reflection. Egaa xiyyoonni daawwitii diriiraa irraa balaqqeessan hundi isaaniitu maal godhu jechuudha? Seera balaqqeessa'u ifa hojiirra ni oolchu jechuudha. Egaa seerri kun maal akka jedhu nu beektu jechuudha. This law states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Egaa angle of incidence fi angle of reflection wal qixaadha jechuudha. Both angles are measured with respect to the normal. Egaa angle lamaanuu incidences kan jenne kofa battallee akkasuma kofni balaqqeessaan normal kan jennu imaginary line surface yookiin immoo dirra daawwitii saniif perpendicular ta'e irraa safaramu jechuudha. This principle results in the formation of a virtual image that appears behind the plane mirror at the same distance as the object is in front of it. Egaa principaliin kun daawwitii diriiraa keessatti fakkaattiin yaadaa yookiin immoo fakkaattiin yaadoo ta'e duuba daawwitiitti fageenyuma nuyi yookiin immoo objektiin miira diriiraa qabuun duuba isaa irratti kan uumamudha. Hammi isaallee walqixuma kan ta'udha jechuudha. 7. The image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? Egaa fakkaattiin concave mirror'dhaan uumamu tokko yaadoo virtual irratti ol qajeelaa guddaa ta'uudhaaf objektiin eessa ta'uu qaba? Fakkaattiin yaadoo ta'e kan ol dhaabbate guddaa ta'e uumamuudhaaf objektii keenya eessa kaa'uu qabna? Maal keessatti? Concave mirror keessatti jedhee nu gaafata jechuudha. For a concave mirror to produce a virtual, erect and larger image, the object must be placed between the focal point and the mirror or the pole. Egaa daawwitii golbaatiif imeejii baay'ee guddaa ta'e ol qajeelaa yaadoo duuba daawwitii sanaatti kan uumamu uumuudhaaf kanuu bifuma kanaan asirratti akkuma ilaaltan wantoon keessan focal point fi daawwitii gidduu yookiin immoo poolii gidduu ta'uu qaba jechuudha. Gaafii 8ffaa you wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a diagram to show the image formation in this case. Egaa maal barbaadani jechuudha iddoo kanatti immoo ammas daawwitiidhuma golbaa fayyadamtaniin imeejii irratti ta'e kan ol qajeele uumuu barbaadani jechuudha. Focal lengthiin konkeevii kanaa yookiin immoo daawwitii golbaa kanaa 15 cm. Reenjii fageenya reenjii hammamii keessa taa'uu qaba? Maaltu objektiin keessanii? Akkasuma uumamni yookiin immoo characteristiksiin imeejii kanaa maal fakkaata? Guddaadha moo xiqqaadha objektii irraa? Diyaagiraamii isaa kaasatii agarsiisaa isiniin jedha jechuudha. The object should be placed at a distance less than 15 cm from the concave mirror. Egaa gaafii 7ffaa 8ffaan kun waluma fakkaatu jechuudha.
concave mirror fayyadamne imeejii akkana uumuu yoo barbaanne dirqama wantoon keenya focal lengthidha gadi taa'uu qaba jechuudha. Akkasuma maal nuun jechaa jira? Focal lengthidha gadi ta'uu qaba 15 gadi ta'uu qaba jechuudha. Kun f 15 iddoo kana yoo ta'e wantoota keenya iddoo kana kaa'uu qabna. Duuba kana irratti imeejiin keenya guddaa ta'e bifa kanaan uumama jechuudha. Kan ol qajeele nuun jechaa jira. The image that formed is erect. Akkuma ilaaltan is upright. Ol qajeeladha jechuudha. Akkuma ilaaltan virtual duuba daawwitii irratti argama. Sarara yaadatiin kan uumamedha. Yaadoodha. Magnified kan guddateedha jechuudha. So bifa kanaan deebisuu dandeessu. Almost gaafiidhuma torbaffaatti dhiyaata jechuudha. Question number 9. Name the type of mirror used in the following situations. Support your answer with reasons. Egaa mirroriiwwan situation armaan gadiitiif yookiin immoo haalota armaan gadiitiif gargaaran tarreessaadha jechuudha. A. Headlights of a car. Egaa baatirii yookiin immoo ibsaa konkolaataa isa gara fuulduraati. Side or rear view mirror of a vehicle. Egaa speakii kan jennuun yookiin immoo gara bukkee yookiin cinaa konkolaataa ilaaluuf kan nu gargaaru. Solar furnace midijaa soolaariiti jechuudha. Inni kuni so irratti yoo ilaalle kan itti fayyadamnu concave mirroridha jechuudha. Daawwitii golbaa nu barbaachisa jechuudha. Because they can focus light into a powerful beam that can improve visibility for driver. Daawwitiin golbaa kuni ifa maal godhu jechuudha? Iddoo tokkotti focus gochuudhaan yommuu balaqqeessisan fageenya dheeraa konkolaachisaan akka arguuf gatii guddaa qabaatu jechuudha. Speakii hojjechuuf yookiin immoo side or rear view mirrorii hojjechuuf immoo kan nu gargaaru isa kamidha jechuudha? Convex mirroridha. Daawwitii goobaati. Because they have wider field of view compared to flat mirrors. Flat mirrorii akkasuma concave mirroriitti yoo ilaalle carraan nuyi iddoo bal'aa ittiin arguu keenya bal'aadha. This allows the driver to see a larger area behind and beside the vehicle. Egaa kun immoo konkolaachisaa sana area guddaa yookiin immoo wanta bal'aa duuba isaarra jiru sirriitti akka ilaaluuf isa gargaara jechuudha. Solar furnace keessatti immoo kan gargaaramnu concave mirroridha jechuudha. Egaa concave mirroriin maalidha jechuudha? Converging mirrorii waan ta'eef jechuudha. Because they can concentrate or converge sunlight onto a small focal point. Egaa ifa walitti sassaabuu danda'u waan ta'eef kan midijaa solar remove itti fayyadamnu kun immoo concave mirror yookiin immoo daawwitii golbaa ta'a jechuudha. 10. A concave lens of focal length is 15 cm forms animate 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the radiogram. Egaa concave lens jedhee nu kenna jechuudha. Kun immoo leensii golbaati jechuudha. Focal length meeqa qaba? 15 cm qaba. Form is animate 10 cm from the lens. Imaging yookiin fakkaattiin keenya daawwitii irraa hammam siqeetu uumame 10 cm. How far is the object placed from the lens? Objectiin iddoo kamitti argama kan jedhu nu gaafata jechuudha. Egaa kennamoota keenya konvenshinii keessan beekuu qabdu jechuudha. Waliigalteewwan daawwitiiwwanis akkasuma leensotaa beekuu qabdu. Egaa concave lensiidhaaf focal lengthiin negatiivii ta'a jechuudha. Negative 1.5 cm dha. Imeejiin keenyas negative 10 cm dha jechuudha. Maaliif virtually ta'a waan ta'eef concave lensii keessatti jechuudha. Then the required one is object distance. Object distance dha. So lens formula fayyadamtanii deebii keessan lafa kaa'udha jechuudha. 1 over focal length is equal to 1 over u plus 1 over v, which means u is object distance and v is image distance. Then saayinii keessan yookiin immoo conventionii keessan fayyadamtanii bakka buusudha jechuudha. So 1 over u is equal to 1 over f minus 1 over v ta'a jechuudha. Yommuu 1 over u dhaaf yookiin immoo object distance dhaaf drive yommuu goon egaa 1 over f negative ta'a jenneera. So negative 1 over 15 minus minusiin kun formulaa keenyaati jechuudha. Egaa inni kunis negative ta'a jenna waan ta'eef negative tokko irra 10 jennaan jechuudha. Kanaan booda yommuu salphifannu maal ta'a? 1 over u is equals to negative 1 over 15 plus 1 by 10 ta'a jechuudha. Isaan kana lamaan yommuu walitti daatan positive 1 over 30 argattu jechuudha. Kuni 1 over u dha jechuudha. Fuggisoodha yommuu baastan u'n keessan 30 centimeetira ta'a jechuudha. Egaa asirrattis yoo ilaaltan kuni concave lensii keessan yoo ta'e wantoon 15 focal point keessan iddoo kana 15 yoo ta'e objectiin keessan eessa jira jechuudha. Yoo xiqqaate focal pointiidhaan duuba jira jechuudha. Kun akkuma ilaaltan naannoo kanarra jira jechuudha. Okay, the image is formed between the focal point and the optical center which is 10 cm from the lens. Egaa optical center fi maal gidduutti uumame jechuudha. Kanoo isa kana optical center fi focal point gidduu kanatti imaging keenya iddoo kanatti uumame jechuudha. Asuma irratti akka argitan thus the object should have to be placed between infinity and the optical center of the lens. Egaa wantoon keenya eessa taa'uu qaba jechuudha?
infinity fi optical center gidduu ta'uu qaba jechuudha. So optical center keenya iddoo kana ta'e infinity dha asitti naannoo kana yoo ta'e wantoon keenya imagine kun naannoo kanatti uumamuu danda'a jechuudha. Question number 11. An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length of 15 cm. Find the position and nature of the image. Egaa wanti tokko immoo daawwitii gobaa irraa 10 cm fagaatee yoo ta'e focal length isaa 15 cm yoo ta'e iddoo imagine itti uumamu akkasumas amala image kana nutti himaa jechuudha. Egaa kennamaa keessan ammas focal length keessan amma negative 10 cm ta'a. Convex mirror waan ta'eef jechuudha. Concave mirror yoo ta'e maal goona? Positive ta'a jechuudha. Mirror daawwitiidha jechuudha. Inni kun immoo objectiidhaaf is equal to 10 cm fudhanna jechuudha. Kan gaafatamne v dha jechuudha yookiin immoo image distance gaafatamne jechuudha. From the mirror formula we have 1 over f is equal to 1 over u plus 1 over v qabna jechuudha. Ishee kana qabna. So 1 by v equals 1 over f minus 1 over u ta'a jechuudha. Yommuu 1 over v dhaaf calculate gootan lakkoofsota keessan bakka buufachuudha jechuudha. Egaa f negative waan ta'eef negative 1 over 15 minus 1 by 10 ta'a jechuudha. Teeniin keenya positive waan ta'eef jechuudha. Then isa kana immoo irraa hir'istan 1 over v is equals to negative 5 by 30 argattu jechuudha. Kana jechuun v yommuu fuggisuu baay'istan negative 6 cm argattu jechuudha. Negative 6 cm. Egaa negative 6 cm jechuun wanti kun daawwitii duuba irratti uumamu isaa yookiin immoo fakkaattiin uumamu kun yaadoo ta'uu isaa kanuma irraa argachuu dandeessu jechuudha. So bifa kana fakkeenyaaf wantoon convex mirror dha uumamu sun naannoo kana yoo jiraate imaging keenya bifa kanaan duuba kana irratti uumamu isaa nutti agarsiisa jechuudha. The image is placed between f and p behind the mirror. Egaa wanti kun eenyuuf eenyu gidduutti uumame jechuudha. F fi p gidduutti kun akkuma argitan iddoo kanatti uumame jechuudha. However, the image that is formed by convex mirror does not depend on the position of the object. Thus, the image formed is virtual, erect and diminished. Egaa imagine convex mirror dhaan uumamu positionii wantoota irratti hin hundaa'u. Kanaafuu imaging keenya maal ta'a jechuudha? Virtual yaadoodha. Duuba kana irratti uumama, duuba daawwitii irratti uumama jechuudha. Erect kun ol dhaabbataadha. Diminished xiqqaadha jechuudha. Wantoonni amma kana gahe isheen fakkaattiin immoo amma kana duwwaa kan geessu taati jechuudha. Question number 12. The magnification produced by a plane mirror is positive 1. What does this mean? Magnificationiin daawwitii diriiraatiin uumame tokko positive tokko kan jechuun maal jechuudha jedhee nu gaafate jechuudha. The magnification produced by a plane mirror is positive 1, which means that the size of the image formed is exactly equal to the size of the object behind the mirror. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Wantoon uumame suni fakkaattiin uumame suni wantoo wajjinuu hamma walqixa qaba jechuudha. Walqixa qaba. Eenya duubatti daawwitii duubatti walqixa qabaachuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Question number 13. An object 5.0 cm or 5 cm length is placed at distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, its nature and size. Egaa objectiin tokko immoo daawwitii goobaa tokko irraa fageenya 20 cm fagaatee taa'eera. Radius of curvaturein daawwitii goobaa kana 30 cm yoo ta'e bakka itti argama image yookiin immoo fakkaatti daawwitii kanaan uumamu amala isaa hamma isaa yookiin saayizii isaa barbaadinu jedha jechuudha. Ammas kennamoota keessan adda baafachuu. Radius of curvature meeqatti siin kenname? Negative 30 cm. Maaliif? The mirror is convex. Kanaafuu radius of curvature akkasuma focal length negative ta'u jechuudha. Radius of curvature negative 30 jechuun focal length negative 15 jechuudha. F is equal to r over 2 akka ta'e kutaa darbe keessatti sirriitti ilaalleerra jechuudha. U or the object distance is 20 centimeter and h is the size of the object is 5 centimeter. Then the required one is v, image distance, and the size of image h prime and magnification. Hunda isaanii barbaaduu dandeenya jechuudha. V barbaaduu dandeenya, h magnification hunda isaaniitu barbaaduu dandeenya jechuudha. Solution 1 over f is equals to 1 over u plus 1 over v dha jechuudha. Egaa conventionii keessan sign of conventionii yookiin immoo conventionii mallattoowwanii fayyadamuu qabdu jechuudha of eeggannoodhaan. So amma nuyi 1 over v is equals to negative maaliif f negative dha waan jenneef 1 over or 1 by 15 minus 1 by 20 ta'a jechuudha. Isa kana yommuu hir'isnu 1 over v is equals to
negative 7 over 60 ta'a jechuudha. Negative over negative 7 over 60 ta'a. Isa kana immoo fuggisoodhaan baay'istan V'n keenya negative 8.57 centimeter ta'a jechuudha. Egaa kun maal nutti agarsiisa? Negative jechuun V negative dha jechuun imeejiin kun virtuality yookiin immoo daawwitiin duubatti uumamuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. The image is behind the mirror and virtual. Duuba daawwitiitti uumama yaadoodha jechuudha. Fakkaattiin uumamu magnification isaa immoo maaliin argachuu dandeenya? Magnification is equals to negative V over U dhaan argachuu dandeenya jechuudha. So magnification is equals to negative asirraa qabna. V'n keenya asii negatiiva negative 8.57 centimeter by 20 centimeter ta'a jechuudha. Zeen isa kana yommuu baay'isnu negatiivni negatiiva baay'isuu negatiiva pozitiiva ta'a. 8.57 hiruu 20 naannoo duwwaa tuqa 4.3 nuu ta'a jechuudha. Duwwaa tuqa 4.3 magnification keenya duwwaa tuqa 4.3 tokko gadi jechuudha. Imeejiin keenya diminished yookiin immoo xiqqaachuusaa kan nu agarsiisudha. H is equals to MH. Egaa H prime kan jennuun yookiin immoo size of image kan jennuun magnification baay'isuu imeejii wantooti saayizii wantootiin argachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun H prime is equals to magnification keenya meeqa 0.43 times what about the size of object? It is 5 centimeter. 0.43 times 5 which is equals to 2.15 centimeter dha jechuudha. Kanaafuu xiqqaachuusaa ammas kanarraa ilaaluu dandeenya jechuudha. The sign of magnification is positive. Egaa mallattoon magnification keenya positive dha jechuudha. This indicates that the image is erect. Imeejiin keenya ol dhaabataadha jechuudha. And the magnification is less than 1 meaning that image is diminished. Magnification tokko gadi waan ta'eef imeejiin keenya xiqqaachuusaa nutti agarsiisa jechuudha. Question number 14. An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. Egaa objectiin tokko saayiziin isaa yookiin immoo dheerinni isaa 7 cm dha. Concave mirror yookiin immoo daawwitii golbaa irraa seentimeetira 27 fagaatee argame. Focal length daawwitii golbaa kana 18 centimeetira. Ammas maal barbaadinu jedha? Iddoo fakkaattiin itti uumamu barbaadinu jedha. Saayizii isaallee amala isaallee barbaadi jedha jechuudha. Kennamaa keessan adda baafachuudha jechuudha. The first one is H. Dheerinni wantoo meeqan nu kenname 7 centimeetira. U 27 centimeetira. Fageenya wantoon daawwitii irra qaba. F equals to 18 centimeter. Concave mirroriidhaaf focal length maalidha jechuudha? Positive waan ta'eef jechuudha. Then kan nu gaafatamne image distance and size of image gaafatamne jechuudha. Ammas mirror formula nama keessan fayyadamtu jechuudha. 1 over v is equals to 1 over u plus 1 over v akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kan nu barbaadnu 1 over v dha. 1 over v is equals to 1 over f minus 1 over u akka ta'e ni beektu jechuudha. So 1 over v equals 1 by 18 minus 1 by 27 ta'a jechuudha. Which is equals to 1 by 540 ta'a jechuudha. V keenya meeqa ta'a jechuudha? 54 ta'a jechuudha. 54 centimeetira ta'a jechuudha. Kuni kan nutti agarsiisu V keenya positive ta'e jechuun wantoon kuni imeejiin kuni imeejii dhugoo ta'uusaa yookiin immoo riilii ta'uusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Magnification immoo barbaadan magnification is equals to h prime by h which means negative v over u dha jechuudha. So equation isa lammaffaa fayyadamne h prime yookiin immoo image size argachuu dandeenya. Image size equals negative of object size times image distance by object distance dha jechuudha. Formula kanaan argattu lakkoofsota keessan bakka buusaa. Negative of h7 v54 by u27 yeroo kana negative 14 centimeter argattu jechuudha. Egaa wantoon kun maalidha jechuudha? Harka lamaan guddateera. Negative kun maal nutti agarsiisti? Wanti kun gadi garagaluusaa yookiin immoo inverted ta'uusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Asumaan magnification immoo argachuu dandeessu jechuudha. Magnification is equals to h prime by h which means image size by object size equals negative 14 centimeter by 7 centimeter dha jechuudha. So magnification keessan negative 2 time x dha jechuudha. Egaa negative kun ammas maal nutti agarsiisa? Wantoon keessan kan gadi garagale ta'uusaa nutti agarsiisa. Tokko oli waan ta'eef wanti kun fakkaattiin keessan objectirra harka lamaan guddachuusaa yookiin immoo dabaluusaa nutti agarsiisa jechuudha. The image is real dhugoodha. Maaliif v keenya kun asitti positive nu ta'e waan ta'eef inverted h keenya negative gadi garagaraa jechuudha. Magnified magnification keenya lama oli yookiin immoo asuma irratti yommuu ilaaltan
H'n torba kun iddoo kanatti H'n torba H prime immoo 14 jechuudha. Garuu negatiiva. Negatiivni gadi garagaruu isaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Question number 15. One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. Egaa leensiin goobaan tokko walakkaan isaa yoo waraqaa gurraachaan cover ta'e yookiin immoo uwwifame imeejii guutuu uumuu danda'a. Isa kana yaaliidhaan mirkaneessaa jedha. Isa kana osoo mirkaneessitanii gaariidha. So yes, it will uumuu danda'a jechuudha. Even if half of the convex lens is covered with a black paper, the lens will produce a complete image. Egaa yooma convex mirror yookiin immoo leensiin goobaan walakkaan isaa waraqaa gurraachaan uwwifame illee ammas leensiin keessan imeejii guutuu uumuu danda'a jechuudha. Garuu qulqullinni imeejii sanaa yookiin immoo ciminni imeejii sanaa gadi bu'uu danda'a jechuudha. It can be observed experimentally by using lighted candle and a convex lens. Egaa isa kana waraqaa gurraacha fayyadamtanii akkasuma candle yookiin immoo dungoo fayyadamtanii fi keessanii convex lens yoo qabaatan mirkaneessuu dandeessu jechuudha. 16. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. Egaa wantoon tokko seentimeetira 5 kan dheeratu converging lens leensii sassaabduu. Kanaafuu leensii sassaabduu ishee kam jechuudha? Convex lensidha jechuudha. Convex lensii focal length 10 seentimeetira qaburraa wantoon dheerinni isaa yookiin wantoon fagaatee kan argamu object distance 25 cm dha jechuudha. Isa kana fayyadamaatii bakka itti argamu fakkaatti hamma isaa amala isaa himaa jedha jechuudha. Gaafiin baay'ee waluma fakkaata jechuudha. So for convex lens focal length is positive. Egaa convention sign convention keessan yaadachuu qabdu positive 10 cm, u is equals to 25 cm, h is equals to 5 cm dha jechuudha. Then the required one is v, h prime and m. V is image distance, image size and magnification of image. Okay. Gara furmaataatti immoo dhaqnu. Formula keenyarraa ni beektu jechuudha. 1 over v is equals to 1 over f minus 1 over u dha jechuudha. Lens formula keessa fayyadamtu. 1 over v is equals to 1 over f is 1 over 10 minus 1 by 25 dha jechuudha. Kana immoo walirraa dhistan 3 over 50 argattu jechuudha. V meeqa jechuudha? 50 sadaffaa seentimeetira hirtanii keessan naannoo 16.7 seentimeetira argattu jechuudha. Magnification is argachuu dandeessu, which is h prime by h equals negative v by u ta'a jechuudha. Then h prime equals negative hv over u ta'a jechuudha. Isa kana lamaan qofa fayyadamtanii jechuudha. So yeroo kana h prime is equals to negative of h in keessan yookiin immoo dheerinni wantoo keessanii 5 seentimeetira baay'isuu v meeqa arganne iddoo kanatti 16.7 arganne u keessan 25 kennamaa keenya. Isaan kana immoo waliin baay'istanii hirtan negatiiva 3.34 seentimeetira argattu jechuudha. Kuni maal jechuudha? Image size keenya jechuudha. Egaa negatiivni kun maal nutti agarsiisa? Fakkaattiin gombifamaa ta'uu nutti agarsiisa. H prime negatiivii ta'uun fakkaattiin gombifamaa ta'uu nutti agarsiisa. Asitti immoo v positiiva ta'uun fakkaattiin dhugoo ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Magnification hojjechuu dandeessu h prime by h which is equals to negative 3.35 over 5 dha jechuudha. Jechuun tokko gadi ta'an negative 0.66 ta'a. Negatiivii ta'uun ammas fakkaattiin gombifamaa ta'uu nutti agarsiisa. 0.66 kan jenne kun immoo wantoon xiqqaachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Egaa amma amala isaa himuu dandeenya. As the object is placed beyond 2f, the image formed is real, inverted and diminished. Egaa 2f booda yoo ta'e wantoon keenya bifa kanaan yoo ta'e fakkaattiin uumamu real ta'a. Akkasuma inverted ta'a, gadi gombifamaa ta'a akkuma asirraa ilaaltan ni xiqqaata jechuudha. Wantoon amma kana egaa fakkaattiin immoo xiqqaateet uumamaa jechuudha. Question number 17. A convex lens produces a virtual image which is 4 times larger than the object. The image is 15 cm from the lens. What is the focal length of the lens? Egaa leensiin goobaan tokko fakkaattii yaadoo hammi isaa yookiin dheerinni isaa harka 4 kan eenyu caalu kan objektii caalu uume jedha. The image is 15 cm from the lens. Imeejiin keessan leensirraa 15 cm fagaatee yoo argame, what is the focal length of the lens? Focal length yookiin immoo dheerina fookaalii leensii keessanii barbaadaa isinii jedhee jechuudha. So given keessan h prime is equals to 4h. Image size is 4 times object size jedhee nuu kenna jechuudha. Kennamaa keenyarraa
4 times larger jedhee nu kenne. Image distance is negative 15 centimeter. Maaliif negative 15 centimeter jenne? It is virtual image. Argitanii iddoo kanatti virtual image yookiin fakkaattii yaaduuti waan nu jedhe, fakkaattiin yaaduun immoo duuba maalirratti uumama jechuudha? Leensiidha waan ta'eef garuma leensiidhuma garuma xiyyi dhaqu saniin xiyyifaa dhaqu saniin kan uumamudha jechuudha. Leensii keessatti the required one is focal length. Okay. From lens formula we know that 1 by f equals 1 by u plus 1 by v. Isa kana ni beekna jechuudha. Convention keessan eeggattanii bakka buusudha jechuudha. But h prime by h is equals to negative v by u akka ta'e ni beektu jechuudha. So for h dha. H by h kan jenneen kana for h over h is equals to negative v over u ta'a jechuudha. Amma eenyu barbaadaa jirra jechuudha nu amma u barbaadaa jirra waan ta'eef jechuudha. So negative v by u is equals to 4. Egaa yommuu salphisnu kan arganna u meeqa ta'a jechuudha dhugana negative v over 4 ta'a jechuudha. Yommuu kana v keenya asii qabna negative 15 so negative baay'isuu negative 15 positive ta'a 15 hiruu 4 ta'a jechuudha. Iddoo objectiin keenya taa'uu qabu isa kanadha jechuudha. 3.75 centimeter irra taa'uu qaba jechuudha. Wantoonni keenya egaa f'n keessa maal ta'a jechuudha uv by u plus v jechuudha. Yookiin immoo tokko tokkoon dursitanii xumurtanii yoo jettanis isa kanaanis yoo jijjiirtan ni dandeessu jechuudha. F is equals to 3.75 times negative 15 over 3.75 plus negative 15 ta'a jechuudha. Yommuu kana hojjettan inni gubbaa negative 56 tuqaa 5 dhufa, isheen jalaa negative 11 tuqaa 5 dhufti. Kana lamaan yommuu walii hirtan focal length keessan 5 cm dhufa jechuudha. Kanaafuu focal length convex lens kana meeqa ta'a jechuudha? 5 cm ta'a jechuudha. Gaaffii 18ffaa. Compare and contrast primary light colors and primary pigment colors. Egaa primary light colors kan jenneen halluuwwan ifaa isaan ijoo yookiin immoo isaan duraa fi pigmentiiwwan halluuwwan pigmentii isaan duraa waliin madaalchisii garaagarummaa fi wal fakkeenya isaanii ibsi jedha jechuudha. Primary colors or additive primary colors are red, green and blue. Egaa primary light colors or additive primary colors kan jennuun diimaa, magariisaa fi buluudha jechuudha yookiin cuquliisa. When combined they create white light and various other colors in principle used in screens like televisions and computer monitors. Egaa kalariiwwan primary jennuun kun additive primary colors kan jennu red, green, buluun kun walitti makaman ifa adii uumu jechuudha. Akkasuma ifoota kanneen biroo uumuudhaan appilikeeshinii isaanii immoo televiizhinoota, moonitara kompiitara garaagaraa keessatti hojiirra oolu jechuudha. Primary pigment colors kan jennuun immoo subtractive primary colors warreen jenne sanadha jechuudha. They are cyan, magenta and yellow. Primary pigment colors kan jennu sun subtractive primary colors kan jennedha. Cyan, magenta and yellow dha jechuudha. Used in color printing. Egaa yommuu kalariidhaan print goonu these colors can produce a wide range of colors on paper through subtractive color mixing. Egaa paper irratti kalariiwwan gosa garaagaraa mala halluuwwan walirraa ibsuu fayyadameet hojiirra oolchuu danda'a jechuudha. Additive mixing occurs with light, subtractive mixing with pigments. Egaa additive mixing kan uumamu maal wajjin jechuudha? Ifa wajjin jechuudha yookiin immoo ifa adii wajjin jechuudha. Subtractive immoo pigmentoota wajjin jechuudha. Additive mixing can create white light. Additive mixing maal uuma jechuudha? Ifa adii uuma jechuudha. Subtractive mixing cannot uumuu hin danda'u jechuudha. Additive colors are used in digital displays. Additive colors in digital display yookiin immoo display digitaalaa keessatti fayyadamuu dandeenya. Subtractive immoo printii keessatti itti fayyadamna jechuudha. Both can produce a wide range of colors. Lamaan isaanii maal uumuu danda'u? Halluuwwan gosa adda addaa uumuu danda'u garuu mala yookiin immoo teeknika garaagaraa fayyadamu jechuudha. Question number 19. Determine the colors that are reflected from an object that appears black. Egaa kalarii wantoo gurraacharraa balaqqeessa'u barbaade yookiin ibsii jedha jechuudha. An object that appears black is absorbing all colors, therefore none of the colors in the spectrum are being reflected. Wanti gurraachi xiyya ifa isarra qubate hundasaa xuuxee tammisa. Kanaafuu wantoo gurraacharraa kalariin balaqqeessa'u tokkoyyuu hin jiraatu jechuudha. Gaaffii sadhumaa. What color do the following shirts appear to the human eye when the lights in a room are turned off and the room is completely dark? A. Red shirt, B. Blue shirt, C. Green shirt. Ifti
ruumii tokko keessa jiru yookiin kutaa tokko keessa jiru guutumaan guutuutti yoo bade tiishartiiwwan armaan gadii yookiin immoo shurraaboonni armaan gadii kun kalarii akkamii agarsiisu yookiin immoo maal fakkaatanii mul'atu jedhee nu gaafate. Tiishartii diimaa yookiin shurraaba diimaa, cuquliisa, magariisa jedhee nu gaafate jechuudha. Egaa kutaan dukkana jechuun in a completely dark room with no light all colors would appear black. Egaa kutaa dukkanaa keessatti wanti kamiyyuu nutti mul'atu jechuudha. Hundi isaaniitu gurraacha yookiin immoo dukkana ta'anii nutti mul'atu jechuudha. Therefore, regardless of the original color of the shirts, which mean red, blue or green, they would all appear black to the human eye. Kanaafuu waa'ee halluu isaanii irraa dhimma hin qabu jechuudha. Dukkana jennaan hundi isaaniitu gurraacha yookiin immoo dukkanuma ta'anii nutti mul'atu jechuudha iddoo ifni hin jirretti. Egaa walumaa galatti gilgaalli keessan har'aa kana kan fakkaatudha jechuudha. Amma ammaatti chaanaalii kana subscribe hin godhin jirtu taana maaliif duree subscribe gochuudha maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf bahee keessan badda akkasumas PDF gilgala kana yoo barbaaddan description boxii check gochuu hin dagatina. Telegram chaanaalii sanas share walii godhaa join godhaa akkasumas komentii naa barreessuu hin dagatina. Amma ammaatti nu wajjin waan turtaniif baay'ee galatoomaa. Sirriitti dubbisaa, carraa gaarii, qorumsa gaarii, yeroo boqonnaa gaarii. Hin badiina ganna kanas qabiyyee ajaa'ibaatiin wal bira turra. Fayyaa nagaa naaf ta'a isinan jaaladha. Bye bye.